Ashamaa harka fuunee jirra jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii Abbush Mobile Apptu baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Har'as akkuma baratame viidiyoo haaraa walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti daawwattoota kan koo siitingiiwwan haala murteessaa ta'an bilbila keessan irratti siitingii 3 isinitti agarsiisa. Hundi keessanuu siitingii kana sirreeffadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Faayidaan siitingii kanaa inni tokko bilbilli keessan akka tasaa yeroo isin jalaa bade salphamatti deebistanii argachuudhaaf kan isin fayyadu jechuudha inni tokko. Akkasumallee aappii tokkollee osoo hin fayyadamin siitingii akka antivaayirasiitti isin fayyadu isinitti agarsiisa. Bilbiluma keessan irraa aappii biraa fayyadamuu osoo isin hin barbaachifne bilbila keessan irraa siitingii akka antivaayirasiitti isin gargaaru isinitti agarsiisa. Na hordofaa isiniin jedha. Akkasumallee laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Hanga xumuraa na hordofaa. Jalqaba irratti siitingiin isinitti agarsiisu siitingii akka tasaa ta'e bilbilli keessan yeroo isin jalaa bade deebistanii argachuudhaaf kan isin gargaaru isinitti agarsiisa jechuudha. Siitingii keessan irratti ni seentu. Siitingii bilbila keessan irra ni seentu. Kan olooftanii Google kan jedhu kun ni jira. Isarratti kilik ni gootu. Find my device kan jedhu kana isarratti yeroo tokko kilik ni gootu. Achi booda toongilii tana on irratti deeffattu. Faayidaan siitingii kana maal inni daawwattoota kan koo akka tasaa ta'e bilbilli keessan yeroo isin jalaa bade salphamatti deebistanii argachuudhaaf siitingii kana on godhachuu qabdu jechuudha. Imeelii bilbila keessanii bilbila birooti irratti galchuudhaan bilbila kanarratti kallattii bilbilli kun jiru kan isinitti agarsiisu jechuudha. Siitingiin kuni imeelii bilbila kanarraa qabdan yeroo bilbilli kun isin jalaa bade akka tasaa ta'e yoo isin jalaa bade imeelii bilbila kanarraa bilbila birooti irratti yeroo galchitan siitingiin kun kallattii bilbilli keessan jiru kan isinitti agarsiisu jechuudha. Amma of duuba deebinee siitingii lammaffaa isinitti agarsiisa. Siitingii lammaffaan ani isinitti agarsiisu siitingii akka antivaayirasiitti isin gargaaru jechuudha. Akkana oloofuudhaan kan olooftanii device care kan jedhu kun ni jira. Bilbila tokko irratti battery and device care kan jedhu baasa. Bilbila kiyya irratti device care jedheetiin hin baase. Isarratti yeroo tokko kilik ni gootu. Achi booda akkan oloofuudhaan app protection kan jedhu kanarratti device protection jedhee baasa. Bilbila tokko irratti app protection kan jedhu kanarratti kilik ni goona. Turn on kan jedhu kanarratti kilik ni gootu. Achi booda haala kanaan turn on ni gootu. Achi booda scan point kan jedhu kanarratti kilik yeroo gootan haala kanaan scan gochuu eegalaa jechuudha. Haala kanaan scan godhee aappiiwwan vaayirasii garaagaraa qabatanii gara bilbila keessanii dhufan aappiiwwan vaayirasii qaban addatti isiniif baasaa jechuudha. Haala kanaan hanga persentii 100 lakkaa'ee scan godhuudhaan aappii vaayirasii qabu addatti isiniif baasa. Aappicha inni addatti isiniif baasu san bilbila keessan irraa ni hayxuu jechuudha. Haala kanaan scan godhee eega xumure booda aappiin vaayirasii qabu yoo aappiiwwan kana keessa jiraate addatti baasaa jechuudha. Achi booda aappicha inni addatti isiniif baasisan ofirraa hayquu qabdu jechuudha. Achi booda haala kanaan aappii vaayirasii qabu tokko qofatu bilbila kiyya irratti argama. Aappicha kana ni haqaa jechuudha. Aappicha kana ofirraa haqaa jechuudha. Aappii lamas sadiis haa ta'u aappiiwwan vaayirasii qaban iddoo kanatti isiniif baasa. Aappiiwwan vaayirasii qaban ofirraa hayxuu jechuudha haala kanaan. Ammas of duuba deebinee siitingii sadaffaa isinitti agarsiisa. Siitingii keessan irratti eega seentan booda akkan olooftanii Google kan jedhu kanarratti kilik gootu. Achi booda mallattoo sarara sadii iddoo kanatti argamtu kanarratti kilik ni gootu.
Achi booda usage in the Dynetics kan jedhu kanarratti kilik ni gootu. Achi booda settingiin kun haala kanaan banaa yoo ta'e isa kanallee ni cuftu jechuudha. Settingii kana yeroo cuftan settingiin kun haala kanaan banaa yeroo ta'e kaampaaniin bilbila kana oomishee wantoota isin bilbila keessan irratti fayyadamtan guutumaan guututti ni beekaa jechuudha. Kanaafuu settingii kanallee haala kanaan cufaa yeroo taasiftan wantoonni isin bilbila keessan irratti fayyadamtan kaampaanii bilbila kana oomishe bira hin dhaqqabu jechuudha. Settingiilee kanneen haala kanaan sirreeffadhaatii itti fayyadamaa isiniin jedha. Barnoonni irraaf isiniif qabadee dhufe kana fakkaata. Hanga barnoota kutaatti walitti deebinutti nagaan tura. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.